jaartii saaliyaa takka sii baasa aboo isin duroomsee rabbi jaartii saaliyaa isinii baa kennu garuu amma yaqiina saniitu dhabamee bar yaqiinan qabdu anuu kasitti himussanuma haram dheeysuu yoo taate wallahi alladhi la ilaha ghayru garanti ana jeebar aboo ammantana kantiibaan haramaya anaatu si tajaajilaa yoo jee hammam takka confidence ifirratti qabdan awoo makiinaan isaatu V8 dhaabar waan akkanaa naa godhuu danda'a mootiin guddaanoo jalla jalaalu rabbi anaatu si guutaa yaadaa muraada kee anaa si guutaa jee garuu hin qabnu yaqiina san taanaan warabbil kaaba abbaa feete nama fuudhe gaafadhu duraan akkam turte amma akkami gaafa duraa warrin qabu eega fuudhe booda rabbiin itti cabsee jira sunnaa hin jijjiiramne maaliif fuutaa dhaate alaamaan ta'e garii aboo mataan na oowwe mataa oowwo sanis rabbi sinirraa qabu kaanis aboo kaan du'e kaanis ni jira waan jajjoogaa ni beektaatu laa obboleeso ibaadaadhaa barfuuni fi ammas sunnaa ambiyootaati salawaatu rabbii wasalaamu alayhim ajmain ammas rasuulli sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallama guyyaa qiyaamaadhaa yeroo nuti akkasitti ilmoo hedduu horreef nuuni dhaadataa bar laal ummata kiyya jee maaliif ummata isaaniitu hedduugaa bi abii huwa ummi sallallahu alayhi wa alihi wasallam nama addunyaa tanarra rabbi qofa jalla jalaalu rabbi warra gabbaru fidne niyyaa akkanaatiin fuudhuu qabna jaalowwan kiyya islaamaa anaatu isin gargaaraa jee tanaafuu wanni sodaatan hin jiruun sin jaadeeru garuu gandan jirre hin dhaqini gandan jirre dheexee booda xaaxaan isii si ajjeessa saaliyaa takka rabbii tuutu si jira boo isii yeroo arkatte kitar jala muriin sin jaadeeru dib godhadhu jiiduu arabii lafaan dhawadhun akkam jette akkas taate montaani bo na waliin jirtanii wallaa sa'antu sa'a barcaati barakasii misa oo gariin asuma keessattuu khazanu jira wayoo taabbaatu akkasiin sinja warra jaartii qabuuf ammoo jaartii teessaniif gaarii taha warra fuudha yoo nu keessa jiraate jaartii teessaniif gaarii taha akkuma rasuulli sallallahu alayhi wa alihi wasallam nun jedhe akmalul mu'miniina iimaanan ahsanuhum khuluqaa irra guutuun akmalul mu'miniina mu'minarraa namni guutuun gama iimaanaati eenyu nama haalli isaa gaarii ta'e wa khiyaarukum linisaa'ihim ji filamoonni keessan ammoo filamoota keessanii eenyuuf dubartoowwan isaaniitiifi ati irra caalaa namaa kataatun yeroo haqni jaartii teetii si biratti hin balleeffamne ati irra caalaa namaati malee haqa jaartii teetii yoo balleessite irra caalaa namaa hin taatu abadan amma khalqii waan gootuutu jiraa miti saahiboota isaatiif jimaa kum lamaa biteetiti jaartii isaatiif waan hin jirre manatti goos laa obboleeso saahibootaa miti irra caalaa namaa warri olii akkasi beeku yoo feete haqa jaartii teetii hin balleessin sin jaaladha je'in yeroo karaa dalagaa deemtu dhungodhu itti maramii biraa deemi fi ammas hissak gorsa jaalalaa takka kaniin isiniidhaam guyyaa sanii yoo rabbii isin gaye rabbiin isin haa gayu warra keessa jirullee fuudha jaartii tee waliin haala aara qabduun duuda walitti garagartanii akka hin rafne isin jaa abadan yoo balleessite ofii je'in yoo isin balleessites jaarsasiitiin ofii jechuu dhiigoo waan ja'anii nu jiraa bara buuna waan ja'anii ni jiraami boona san fuudhaati sagaraa gubbaa kaayaati filaashiitti dhawa boleso amata dheeraa wajji jiraannaa yoo feete gaa yookaanuu dhiigoon san yoo jiraat isin naan jechuu qaba laa obboleeso umaa balleessinaan ofii je'in daran si jaalattee si kabajji malee fi amma sanamni keenya ja'u takkaatu jiraa miti isii sanis sagararra kaayaa filaashiitti dhawaan isiniin jaa hayyee garaa kee hin garsiisiniin isiin alagaadha akkana jaanii wal gorsanii bargaafa dura abuu yaadattanii oo jirri san gawwaa jennaan wallaa miskiina jennaan lachuutiifoo laa eenyuu fi garsiista yoo isiin garsiisne ati yoo yaa obboleetiiti jaarsa keetiin ansiin jaaladhaa yoo hin jenne eenyuun jechuuf deemtan eenyuun jette eegana tamaayyii
haadhaa fi abbaan wayii as keessa jirani nama jiran mi manguddoo eeyyamtanii misa yaa haadhaa fi abba xaaxaa aruuzaa namarratti laaffisa boo xaaxaa aruuzaa namarratti laaffisa irra hedduu ijoolleen teenya bar wanni wandalaaxee taateef shamarrinis seetalaaxee jettaniini wanni taateef bar unnooti maharii tanaa bar maharii tanaatuutu qaali hin dandeessu fuudhu waan wacii fedhan waan akkanaa feena waan akkasii feena rabsha sunnarraa waliimaa qaadhimaa teetiin atii tutuutu kafaluu qaba in agarree waan isaan manatti gaaboo ni jiraami ruuza basmatii fi marreessan waan ati dandeessu gaa muush isaan kum dhibbanuu kanni jechuu mitiiti waan dandeessu yoo qabaatte qorqodaan ta'in kanni atii tutuutu godhuu qabaaf waliimaa san garuu waan hin jirre amma rabshaa mee qabar mucaa amma eebbifamee dalagaa baatii afurtee warabbil kaaba waan guddaa gaafataniif hunnoo akka agartu gaa cufni isiituu singiliidha obboleessa anta kamaan singil isaan singil hunnoo mana taka keessa shamara torbaa ji'a torbanuu hin heerumne maaliif wacii guddaa eenyu danda'a xiqqoon bara abareejiin mucaa ta dirree dawaa isiniinu kum dhibbaa fi kum diddamii yoon isiniin jeekamete kum dhibbaa fi kum diddam namni qabu nu jira isin keessa oo jira oo sodaata yoo hashiisha gurgurtonni qabdanii hashiisha gurgurii jahannam seeni waliyaadu billah eegaa isaa fidda xiqqoon sin jaabar aruuza amma tun xiqqoo aruuza baqa uumaa takkan jettu malee kum dhibba sadii baasta kum dhibba sadii walirraa buu dubartiin isa as keessani jiranii mi keessaa'uu warri yuunivarsiitii digirii qabdan boo amrii namatti laaffisaa qaba malee kana jabeessuun aruuza akka geeleeti yaa maaltu fide boo akka mana ifitti bulan malee akka ollatti bulani wallaahin isiniin jaabar gabaabsi keessaa'uu yoo hariifa taatan guyyaa mirraqaa keessanii san tajaalattu yoo qabaatte guyyaa san wal fuudhuun hin jirtu san awooma akkanan goone mucaa takkaatu dhiyoo tana dhufee masgiida keessatti magriiba yeroo ni dhaynee nuti lachuutu achi wal agarree naan mari'ate eebbifamuuf deemtii je eebba san irratti yoo aruuza gootanuun jeen guyyaa eebbaa sanuu bar nyaati bar gos meeqaatu tuutu godhamaa meeqasi mukam lukkuu waan hafe jira asuma yoo nikaa gooneoo ay dirqamaa achi dhaynee dhaquu qabna laa wallaahi maallaqa mana kiraa dhugaa jirtu walitti himaa maali walit baqeessu san hin beeytanii anin qaraane gaa baqeeseetumaan deeman sin jaabare sin bira yoo aartee saari ammal na dhabde wayin masgiida keessan dhufe am masgiidaan khutubaatti godhuun qabaa bara deero eega allah yakhalli masgiid taaliyanii naas bokkoo dandeessa eega oo warra wali adeem fas bicha maa walittiin baqeessine dhugaa san maa walittiin him guyyaa sayyoo gootee dhume maali mana kiraa galta kiraa baatiin hankam takkatti dhufti sitti boo walirraa khafiifeesi walirraa gaggabaabsi hin barbaachisu bu'i haadhaa fi abbaa kiyyaan bu'i rasuulaa jeebar sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam gabaabsineetuma wal hadiithu fi sahih jaami giifti aisha irraa dhufe radiyallahu anha nikaan barakaa qabdu bar qallabni isii xiqqoo ka tahee je nikaan barakaa qabdu amma dirree dawaa bakkaan an irraa dhufe aruuza guddaa billaahi alaikum kum dhibba lamaa fi kum shantan baasamee keessaa'uu haraam baandii yaammatanii baatii sagal booda gargar bahanii jiran aya mee qallaba isii xiqqeesii barakaa san nurraa hin fuudhu fi ammas wallaahi takkichaa tana jedhee haa fixu mucaa tokko liqii seeni aruuza liqii seeni wallahi ilamman tana he is resentful warra ingiliffaa qara'uu miti aara qaba liqii na nayxee jedhee jaartiin tiyya laa walirraa khafiifa godhe obboleesso yeroo san rabbiin jalla jalaalu rabbi gaarii turtu barakaa keessa sii kaayaa gammachuu qabda waan inni xiqqoo takka fide isin lachuutu san amanfattaniin isinin jaa asii achi isinitti dheereef hin fadhu yoon hin dhugaa qunname rabbi irraahi yoo dogoggore hammeenya nafseetiyyaatii fi lubbuu tiyyarraahi karaa bareedaa kana isin yaadachiiseetti hojjechuu dhaburraa allahan hin tikfama isiniif karaa jannataa dildila isinii ta'e ana ibidda jahannam keessatti waliyaadu billaa na darburraayis allahan hin tikfama anis kan hin dubbadhe isinis warra dhaggeeffate warra dalagatu rabbi nu haa godhu nu cufaatu rabbii yaadaa muraada keenya rabbi nu haa godhu haajaa teenya tafacaate rabbi walitti nu haa qabu addunyaa fi aakhirratti rabbi nu haa milkeessu aboo obboleeyyan kiyya warra
eeba keessa jirtan rabbi isin haa gammachiisu yaadaa muraada keessa rabbiin isiniif haa guutu niyyaa teessan isinumaatu beeka akka isin niyyattanii olitti rahiimur rahmaan isiniif haa tolu warra fuudhuu fedhu rabbi jaartii saaliyaa isiniif haa baasu shamarran teenyaas warra heeruun fedhu jaarsa saaliyaa kadaaraa sin goone kasi gubbaan shamara biratti ija hin qaarsine kasin hiraarsine kadaaraa sin goone rabbi isiniif haa baasu warra fuudhee ilmaan hin qabaanne ammoo rabbiin ilmaan isiniif haa kennu warra wal fuudhee ilmaan hin qabaanne rabbi ilmaan isiniif haa kennu warra fuudhee ilmaan qabu ammoo rabbiin ilmaan keessan dasii ija keessanii ilmaan qaceelloota rabbi isiniif haa godhu warra maqaa keessan isin yaamsa rabbi isiniif haa godhu اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته